Nan dheetuman eegaa harmeentos mucaan koo boruman dheeratee areeda baasee osoo isin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amanu. Hojjetaadha hojjetaa mootummaati. Eeyyeen. Maaliin sii mirkaneessin hojjetaa mootummaa ta'uu? Namni hedduun hin amanu. Hojjetaadha isitii eessa jedhanii yoo dhufanii opereetar viidiyoo konferansii barbaadeen inni barbaadamu anuma iddoo sirra namatti mee hojjetaa isitii nuuf fidaa bushii keessa namaan beektu keessa qabattee nama laattiin jedhanii Mudannoon addaa guyyaa guyyatti nu mudata. Yeroo tokko faa durseen kafala. Osoo nyaanni naan dhufnetti maallaqa qabdu faa yoo jedhan maallaqa baaseen itti argisiisee faa nyaadha. Sanii yeroo hedduu yeroo tokko waliin nyaadha. Muhammad mana kubbaa Arsenaaliin deeggarteedhaan kilaboota biyya alaa keessa. Muhammadin guyyaa teessoo dhooggatanii deemasi jedhanii ari'antillee jiraanaan jedhan mana keessattii fi kanneenitti. Daa'imni fuuldura teetti fuuldura taa'inaan jedhu. Anka dhufeef ka laaluuf dhufee miire daqiiqan takkittiin akkana jalaa baddu barbaadu. Kanaafuu abbakuma isaan naan jedhan taa'ee laalee. Warri wal qixa kafaltu. Kan na beeku na gaafata. Kan nan beekne mootu yennoo abbushiyee yennoo abbaatish naan jedhanii. Tiraanispoortii illee hin kafalu akkanumatti hin deemu. Olii gadi yeroo deemtu jechuudha. Abbushiyee yennoo abbaatish yoo naan jedhan waalaa wambarlaa hin yaallu jedheetuman zim jedha agasirra ittiin haasa'u. Motorumarra taa'ee shufeera bira bakka fedhe deemu. ATM maashinii kana faa kan fayyadamuu na dhooggantu lakka namni kun karaa deemu inni yaa rakkinoo faayee dhugetta maal gochaa jirta maashin angaruu soofteerii isa keessa jiru maal akka ta'e nan beeka. Amma ganama takka maal naan jetti betta mixmixa itti naa godhi jennaan daa'imni mixmixa Iddoo leenjii tokko deemteeti kana mucaa waraabuuf hojjetaadhaa miti amanee waraabu kasiin jedhe jira jedhan kaameraamaaniin. Magaalaa Shaashamanneeti leenjii guyyaa akkas 13 ejensiin ICT Oromiyaa nuyaamee ejensiin keenya jechaadha. Nuyaamee achi leenjii saniin deemu. Yoon deemu amma akkuma nama kaan ittan leenjii haaraa hin amanne inni. Hin waraabuu jedhe. Waan hin amanu hojjetaa miti. Nama hojjetaa wajjin dhufe malee hojjetaa miti ani hin amanuu jedhe. Waraabeera dhumar. Nan waraamu. Amma dhumarra akkana cinaatti qabee bakka kiyya san irrumaa kaameeraa qabee uummata kaan waraabe. Muhammad Amaan dubartii ho'i jaalatee illee barri inni baay'ee jaalatee akka ta'u dhabee jira naan jedhanii jiran. Wanti wagam dhuga Muhammad Amaan. Sirriidha dhugaadha. Jalalis qabee naqabee beeka. Naqabee baay'ee dura ennaan ani baradhu waan naqabee baay'ee dura baridee kakalee sattumatti deewa jedhee nan shakka. Kutaa torba moo akkamiin baradhaa akka nurratti beekamu barbaade jaalala keenya kana. Isin beetti. Isiin hin beetti natti fakkaata. Maal jedhe itti himtee maal jette? Jechuun bakka isiilleen tangaraa waaquma beekaa gara ofii wallaalamoo yeetoo itti dhugan jedhanii afaanii isin jaalladha manaan jetti. Osoo akkas jennu amma namni dhage. Namni yoo dhagahu bara akkanatti Muhammad akkanatti intala tana jaalatee jedha. Amma naaree nan booye. Hin bootte. Jaalala si boojisee jechuudha. Maaliif nu dhagaanii booya. Namoonni akkamitti nu dhagaanii bakka isitu nu himee jennee bakka wal qabne. Anamma nan dubbisiin hin jedhee. Garuu afaanin jedhaan malee keessi kiyya eegar malee isii jaalata. Gara fuulduraa hoo fuudharra maal jedhame? Waa laallatteerta waa qabda waa gaarli fireendii jedhan kana waa qabda. Haga silallee hin qabu. Gara miidiyaa keessanii kanaan barbaadu hin dhabu gara. Yeroo kolleejjii bara dhibeettaa mucattiin takka natti dhiyaatu deemte.
Yennaan akkana dhuuf duuba milladhu ana duuba irti betta. Fiiginsa tarkaanfiin itti saffise. Na jala saffiste betta. Nan fiige. Nan dheesse. Amma yennaan kilaasii darbee seen mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheeroodha isaan kiraa qabannee jirra. Gabiyyoo kamaa jedhanii fiigee inni bahu mucattiin karra dhaabatte. Maal mucayyoo maa ariifaa inni jennaan in jaaladhee jetteen. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan maallaqa qabuun seen beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Kasi dhibu beektaa kiiloon kiyyallee barana 30 seeneera beektaa. 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya 30 ga'eera walitti yoo dabalame 60 keessan san seenuu. Yeroo kufaa mana kiraa qabachuu yennaa deemu akka ilma isaatti na laalanii nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu beektaa.